Video ko kana dhaggeeffachuu kan qabu shamarran biyya Arabaarraa jiran qofa. Inni kaanis dhaggeeffachuu hin danda'a. Warri kaan immoo akka isaan dhaggeeffatanii fi share copy link godhaati isaan bukkeetiin naaf ga'a. Yeroo baay'ee kan nuti arginu irra jireessa caalatti kan bu'u miidhamee kan bu'u shamarran biyya Arabaati. Shamarran biyya Arabaa maaliif bu'u? Amma kana yaaduu dadhabaniitu qarshiin isaanii gaafa nyaatamu sammuu isaanii gaafa dhaban gaafa miidhaman gaafa fajjeessanii lameen maaliif jechuun yaaduu dadhabaniitu gowwummaa isaaniidha. Homaa hin beekanii sirriitti beeku kan isaan caalaa beeku iyyuu hin jiru. Shamarran biyya Arabaa maaliif miidhamu beektu? Wanti isaan caalatti nama kamiin olitti caalatti isaan miidhamanii fi hedduu garaa laafu. Isa dhukkubsateef garaa laafu, isa beeleef garaa laafu, isa rakkateef garaa laafu. Baqqamee kan akka jara kanaa garaa laafu in argattan. Maaltu isaan miidhee? Maaliif miidhamanii? Maaliif boo'u jettee yoo na gaafatte sababni quubsaan isa kana jechuudha. Jarri akka warra kaanii garaan jabaatan. Waan of harkaa qaban inni tokko miidhamuurra isaan miidhamanii isa rakkate sanaa gargaaruu filatu. Ofii isaanii beelaanii ofii isaanii rakkatanii isa rakkate sanaa rakkina oolchuudhaaf filatu. Jarri kan isaan miidhamanii fi wallaalanii otoo hin taane utuu beekanidha. Sima ati ni miidhaa jirtu, ati isheen miidhaa jirtu dhaggeeffadhu. Utuma isheen beektu Otuma isheen sirratti argitu beekuma dhiistee ofii miidhamuu filatteetu ofiif namni ofiif miidhamuu filata. Isheen garuu ofiif miidhamuu filatteetu miidhamti jechuudha. Isa kana wallaaltee isin ittiin fakkaatina yookiin immoo gowwummaa wayii isin ittiin fakkaatina. Kanaaf ani immoo arra baay'een gammade. Maaltu na gammachiisee ofii miidhamanii nama tokko miidhama oolchuu waan salphaa isin ittiin fakkaatiin. Kana nama baay'ee beekaa fi nama baay'ee cimaatu godha waan ta'eef. Bazee aggaadhaami baga gammaddan isin. Obboleettii koo Waaqayyoon dhugaa si haa dubbisu dhugaa Rabbii jechuudha. Jecha obboleettii kanaa gorsa obboleettii kanaa hedduutu akkanatti tole jechuudha dhugaa dubbachuuf. Baay'ee tokko itti gammade ijoolleen akka koo itti gammadan jirtanii garuu dhugaa Waaqaa jechuudha. Maaliif itti gammadde jechuun keessa hin oolu. Dhugaa shamara biyya Arabaa hojiidhaan waan salphaa miti. Nuti ofii keenyaa miidhamnee nama biyyatti dhukkubaa rakkataa kan ofii isaatii of danda'ee hojjetee jiraachisaa jira. Ofii keenyaa miidhamnee nama miidhessa baasna jechuudha. Dhugaa ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirta itti nageenya Waaqayyoo isin haa wayyatu. Akkam jirtu ana obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba. Galata Waaqayyoo isin jechaa egaa hordoftoota koo namoonni immoo chaanaala kiyyaa faaraa taatan ka subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a warra ta'aa jirtanis galatooma ulfaadhaa isin jedha. Egaa akkuma argaa jirtan ka biyyi kunis immoo biyya keenya akka ta'e hundi keessan hin beektu jedheeti. Oromiyaa jiituu talatti yoo Waaqayyo jedhe ji'a muraasan booda hin galla jenneet abdii Waaqayyo irraa qabna. Waaqayyo nagaadhaan waa galchuus niin jedha obboloota koo. Innaa biyya keenya jiituu dachee magariisa tana gannee biyya Oromaa keessatti siqaa'ee iddoo agarra jechuudha. Beektanii yeroo tokko. Kanaaf maal saniin jechuu barbaade tanani waa'ee obboleettiin keenya gorsa nu dabarsite. Galatoomii ulfaadhu. Gorsa kana immoo hundi keessanuu dhaggeeffadhaa si fayyada dhugaa dubbachuuf. Maaliif dhugaa shamaraa biyya Arabaa jechuun nama beekutu namaa beeka. Gubata nu keessa jirru nama argetu nu beeka. Ati mana madaamii keessa jirtutu naa beeka. Anaa mana madaamii keessa jirtu nu beeka malee namni biyyaa gubata keessa jiru akkaataa itti hojjennee qarshii finnu tokkoyyuu nu beekan. Bifa keenya ijoollummaatti dhabnee itti beelofnee itti dhoobonnee itti arrafamnee itti fatamnee gaafa gabuufaa bultanii jirtan jiru. Kana hunda taane aarree osoo hin dhaliin akka nama dhalee taane biyya Oromaa keessatti garuu namoonni birrii qarshii shamaraa biyya Arabaa nyaattu qoree ta'ee si hawaara. Waan biraa waan jedhuun qabu. Dhugaa kana hunda goonee raa'annee gaafa birrii ijoollee shamarranii irraa nyaatanii
baay'ee namatti dhagahama. Maaliif hin beeku waan ta'eef osoo har'a ana ta'e odoosi ta'e walii beekna waan ta'eef akkaataa itti fidduun beekaa birriin kee akka baduun barbaadu. Akkaataan ani itti fidu beektaa birriin kee akka baduun barbaadu. Anaa fi siitu beeka. Shamarran mana madaamii qimamocha mana madaamii jirrutu walii beeka akkamitti akka beeknu. Walii saalfannus hojiin saalfachaan qabu qaaniin qabu hojjennee jijjiirraaf biyya ormaa dhufne malee uffannee bashannanneeti nuti nyaannee dhugnee qufnee nuti dhugaa waaqaa jechuudha. Mee hirriibuma biyya ormaa kana dhuftanii hirriibuma gahaa raftanii beektu dhugaa obboleewwan koo hirriibuma gahaa isaaba malee raftanii beektanii hin jiru. Hundi keenyayyuu jechuudha. Manni sitti haa tolu sitti isaa toluu baatu baqa hirriiba gahaa raftu magalatti isaamni sitti nama. Har'a kana hojjedhe amma kanaan kun naafa. Kaatummoo qursiin hojjedha, kaatummoo misaan hojjedha, kaatu mana qulqulleessita, kaatu achiiraati goota, kaatu kafana miicita, kaatu hin tokkosta waa hedduu taphaan banees eeggata kana mala deessaamna jechuudha. Ijoollee sammuun keenya kun dhugaa waaqa jechuudha. Sammuu shamara biyya arabaa jechuun ani hin beeku dhugaa waaqa. Bakka sammuun keenya dhugaa qaramaadha waa hunda hin danda'e. Ammallee dandeettii isaa waaqayyoon waa kennu umrii nuuf haa dheeressu dhugaa shamarran biyya arabaa hunda jirteessan waaqayyoon waan isin yaaddanillee rabbi isin haa guutu waaqayyo waan itti amantan hundi keessanuu isiniif haa guutu akka amantaa keessaniitiin dhugaa waaqayyo jechuudha. Maaliif hundumti keenyayyuu atis anis kan ba'u dalagannee hojii jijjiirree maatii keenya jijjiirudha malee nuti toleetii miti dhugaa waaqaa isiniin jedha. Innaa kanaafi obboleewwan kooyi hundumti keessaniyyuu dhugaa shamarran biyya arabaa waan isin gorsu keessaa wanna biraatii miti qarshima keessan qabadha. Waan biraan waan isin gorsu tokkoon qabu qarshii keessan qofa akka dhiiratti ergine akkuma qarshii dhiiran hin bitanne. Maaliif ijoollee baay'eedha kan bo'aa jiru dhugaa dubbachuuf hedduu kakkaan bo'aa jiran baay'ee jira. Waggaa meeqa hojjedheen qarshii kiyya dhabe waggaa meeqa hojjedheen qarshii kiyya dhabe kan jechaa jiran baay'eedha. Kanaaf dhiira tokko gaafuma maatii keetiyyuu beeksise amanteetiin ergin dhugaasin jedha jechuudha. Maaliif of qusannaa nama barbaachisa. Baratu bara akkasiiti. Bara of qusannaa keessa jirra waan ta'eef. Kanaaf obboleewwan koo of qusadhaa gisee waa namatti erguu barbaadanis hiriyaa keetis haa ta'u waan isaa ta'u. Si jammar birruma hundaayyuu erginaa gaafa namatti ergattan dhugaa waaqa gimmaasha qofaa ergadhaati gimmaasha buukii keessa irratti galfadhaa. Nakkasisiniin jedha hordoftoota kiyya. Maaliif namni gabeeku wal gorsa. Garuu gorsi kiyya kun kasinii fudhatamus jira kasinii fudhatamnes jiraachuu danda'a. Nama beekutti fudhata namni hin beekne immoo dhiisuu ni isaa jechuudha. Beektee namni kaayyoo qabu gorsa namaa hin dhaggeeffata. Namni kaayyoo hin qabne immoo gorsa namaa dhaggeeffachuu hin danda'u. Obboloota koo dhugaasin jedha. Maaliif jijjiiramni kallattii baay'eedhaan jira waan ta'eef gaafa namarraa gorsa argattu of jijjiiraa deemta. Idaa namni akkatti of danda'a idaa namni akkatti jijjiiramaa dhugaa waaqa jechuudha. Namni waan xiqqoorraa ka'ee waan guddaatti ga'uu danda'a yoo obsa qabaatte yoo waan tokko tokko argatte jechuudha. Abdii kutachuu hin deemna. Abdii isin kutatinaa. Maaliif namni abdii kutatu nama du'e jechuudha. Abdiin kutatin hanga addunyaa irra jirtu waan kallattii garaagaraatiin yaali waan si ta'uu danda'a. Fakkeenya ijoollee baay'eedha kan birriin jalaa baddee of ajjeesna maalidha akkas jettan dhugaa eessaa si fuuta lubbuu gaafa of ajjeesta eenyu kee gammachiisuudhaaf. Najjeesin miliyoona biliyoona yoo badeef najjeesin irra deebi'i waasan hojjedhu hin argatta. Namsee kee lubbuu kee baraari garuu lubbuu tee deebisuu hin dandeechu biliyoona miliyoona nu. Kanaaf adiraa keessanis hin jedha kuni dhaamsa kooti. Yoo viidiyoon kun sitti tole laayik sheerii naa godhaa. Yaadaa fi qeeqaa qabaattani koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemutti viidiyoo kanaan turtii gaarii sin jedha sin jaaladha sin kabaja obboloota koo.